jiran. Nus ammoo dhugaa qabannee ragaa waliin irra ejjennee kokkee isaanii qabneeti laal warri deemtanii lagatti waa sagal gootan hin ta'u haraama gaafa jennu ragaadhaan itti dubbannee ragaa fidadhaa takkaa'u ragaa isin kennina jennee ragaadhaan karaa tiktookii irra dhaabbannee haasa'uudhaan turre ragaa tokkollee fidachuudhaan dandeenye amantii ta'uusaa irrachi jala muranii arragaaggatanii nu biraa bahan jechuudha. Haa ta'uti garuu har'a wanti harkatti amantaa isaanii fashaleesse ergamaa rabbii salawaatu rabbii wasalaamu alayhi kan dhugaa malee kijiba hin dubbanne kan rabbirraa malee onnee isaaniirraa sakkaaraamii araqee qabattee teessuu fi farsoo qabattee teessu bakka isheen teessutti kaballaadhaan gurra keessa dha'uu dhiisameeti akkas nuun jette waan du'arraati hafte waan du'arra hambaa du'aa kan taate jechuudha. Silas du'uuf deemtee duunillee ishee tuffatee naa warra acha dhuftanii asirratti famesiin irra gootanii wanta duuni tuffatte sila asirran fidanii dhaqanii bakkuma duuti tuffatte dirqamaan laal afaan keessa du'a afaan kaanii deebi'u ture sila dirqamaan jechuudha. Ishee akkasiiti hundi isaanii Finfinnee keessa jiranii. Hundi isaanii Finfinnee keessa jirani. Dhiirrumti dhaqee amantii islaamaatiif waa godhee waggaa tokko lama hidhamee inumaayyuu immoo yoo lubbuu isaatiif fidaa kennuu barbaachise kan kennu Nabi Muhammad salawaatu rabbi wasalaamu alayhi akkam dhabamee tasirra dhufte kan Addis Ababaa keessa jirus argaa jirra dhufee poostii nutti godha. Inni majlisa keessa jirus dhufee poostii numa nutti godha. Waa'ee warra majlisaa immoo isinitti hima na dhaggeeffadhaadhuma irratti sirriitti isinitti hima. Keessa deemeen tokko ilaalee dhufe yeroon biyya gale sirri na dhaggeeffadhaa warra majlisaas nan dhufa jaratti. Kan asirra dhufe isa poostii gochaa jiru eenyu warra Finfinnee keessa jiraatu warra dhaqee arguudhaa danda'udha. Maali lubbuu lama baattanii isti dhaqxanii kanaaf hudhaa qabaati mee seerri isin hagaatu seerratti waan dubbattan naba seerri maal isiniin jedha akka dhuunfaatti dubbate akka dhuunfaatti kan isin gootaniif nama dhuunfaadhaan dubbate dhuunfaadhaan gootaniif dirijjiti miti dhuunfaadhaan gabbee gaafa kan jedhe dhiirummaa isaa gaafa inni nufi agarsiisu ati immoo durbummaa kennutti agarsiisa. Asirra poostii goote maal nuu goota poostii goote maal nuu goota isa beeksisaa jirta malee yoo dandeessa warri biyya keessa jiraattani waan gootan harkumaan qaamaan deemaa godha. Poostiin barbaannu asirratti kan poostii godhu nuu warri biyya alaayyuu poostii gochuu dandeenya. Poostii yoon barbaanne nuti nama dhaqee poostii isaa isas gadi cal godhee nurraa cufuu barbaanne nuti cal godhee afaan isaa waliin lammata otoo guyyaa tokko dhaqanii bakka isheen jirtu funyaan shirra dhaabbatani wallaahi warra kaaniif illee barumsa ta'a. Warra kaanii barumsa ta'a lammatattus hin dubbattu ture. Laakiin dhiira dhabame biyya keessa yeroo ammaa dhiira dhabame kan jiru biyya keessa kanuma duniyaa ari'uu qofa. Yaa akhi duniyaa ariites faayidaa tokko argataa hin jirtu. Duniyaa ariitanis faayidaa tokko argataa hin jirtani. Way duniyaa keessanitti safaan jirtani way akhira keessanitti safaan jirtani. Duniyaa keessanitti sofi qoosaa jirtani akhiraa keessanitti sofi qoosaa jirtani. Otoo isin lubbuudhaan jirtani bara jaarraa 21ffaa keessatti laala Nabi Muhammad salawaatu rabbi wasalaamu alayhi yeroo meeqa arrabsamaa kan jiru sirriitti laala. Durummoo sila warri walloo nu garsiisanii turani akka wallootti warri kamise kanaan dura waa'ee qur'aana ciramu irratti nu garsiisanii turani. Otoo har'a qur'aana Finfinnee keessatti citeeti namni dubbatu tokko hin jiru. Namni dubbatu tokko hin jiru to qur'aana shinti beetiin akkan har'a hunduu gad deebi'ee nadheen ta'ee dhume jechuudha. Akkasi majlisa warra itti waa'ee majlisaa immoo isinitti hima. Majlisa jechuun ikkoo wallahu ta'ala alam warra ulamaawotaa keessaa hin beeku malee duuriyyee keessa guutee jira. Waa'ee majlisaa natti mee hojjettan immoo majlisa keessa duuriyyee guutee jira. Gaafa achii dhufee waa'ee isaa tokkoon maqaa dhee dubbadhe garuu ni dhageessan inshaallah. Ammaaf garuu akka walii galaatti warra ulamaawotaatiin alatti warri achi keessa jala dalagdu hundumtu duuriyyee achi keessa guute. Majlisi kana nuufaa godhu nuun hin jedhiin asirra dhuftanii maal nu gaafattani sheekonni warra asirratti poostii gochaa jirtan maqaa dha'uun barbaachisu dhayottanis nannaa majlisi nuufaa godhuun maal gaaffi nu gaafattani natu eeyyama sii kenna majlisi dhufeessa jara adabuudhaaf ofii majlisa keessatti deddeebitani majlisa keessatti guyyaa sin argitani majlisni akkas nuufaa godhu poostii maal nutti gootani dhaqaa godhaa malee ofii achi keessa ooltu
ofii warra majlisaa faana ejjinnaa gwaanti naachuu harkatti gwaanti kaawwatamuu fi harka isinooyyuu achi keessa ooltani keessuma warri afaan Oromoo maal eegdani ustaazonni maal eegdu kan akka Raayyaa kan Jamaal Aliyyi kan akka Sufyaan achi keessa ooltani achi keessa hariiroo guddaadha qabdan asirra dhuftani maal poostii nutti gootan isin ustaazonni maa poostii nutti gootu asirra maaliif nu gubdu dhuftani maal nu gootu poostiin keessan nuuf maaliif akka baanee dubbattu nu gootanii maali ummanni beela ummanni maaloo ta'e jettani ummanni beela'uu qofan laalina diiniin keessanuu beelofte yaa akhi diiniin keessanuu sin harkatti beeloftatu sin teessaniiti majlis harkaan firrattaa fudhatu gaaffii maaliiti akkamitti gaafatama lakki nuun immoo ka seeraan qabneerra jettanii meeqan nurkaa beeyoo kanaan dura seeraan qabneerra jettan wanti sin seeraan qabdan tokko hin jiru majlisis maal akka hojjetu hin beeknu isinis warri social media fayyadamtan maal akka gootan hin beeknu isin warra social media fayyadamtan kan akka Raayyaa Abbaa Macaa kan akka Aliyyi kan akka Sufyaan warra akkasii yoo isin dhiibbaarran geessise majlisi warra ulamaata gurguddaa dhufanii asirra TikTok Facebook fi TikTok irraa akka keessan oolanii waa arganii waan dubbatani silaa isintu kana bakka itti gochuu qaba isintu silaa kanaaf abokaatoo dhaabbattaniiti galmaan ga'u kan qabdan isinii ture laakiin ammoo dubbii waanuma miidiyaa taatee dhumte malee ittaqullaa rabbii keessan sodaadha